Tolee, akkam jirtu kutaa darbe keessatti caaccuulee ogargaa keessaa sarara bocaa fi foormii ilaallee halluurra geenye dhaabbanne sararri maal bakka meeqatti qoodama jennee ilaallee turre. Akaakuuwwan sararaa keessaa sarara dhaabbataa, sarara dalgee, sarara shaffaxaa, sarara dambaliyaa, sarara jajallaa, sarara mammaramaa, sarara geengoo, sarara mololoo fi sarara golboodhaa jennee ilaallee turre. Fakkeenya sarara dhaabbataa, fakkeenya sarara dalgee, fakkeenya sarara shaffaxaa, fakkeenya sarara dambaliyaa, fakkeenya sarara jajallaa, fakkeenya sarara mammaramaa, fakkeenya sarara geengoo, fakkeenya sarara luffee yookiin mololoo, fakkeenya sarara golboo jennee ilaallee jechuudha. Akaakuuwwan sararaa keessa gosoota bocaa: boca skweerii, geengoo, reektaangilii, rog-sadee, roomboosii, mololoo, peentaagoonii, heksaagoonii, heptaagoonii, oktaagoonii, noonaagoonii, tiraapiiziyemii jennee gosooti kun harkaan qabamuu hin danda'an, baatamuu hin danda'an, ilaaluu qofa waraqaa irratti kaasuudhaan yookiin gabatee irratti kaasuudhaan qofa ilaaluu dandeenya jechuudha. Foormiin maalidhaa jennee ilaallee turre. Foormiin kan harkaan qabamuu hin dandeenye fi harkaan qabamuu danda'u, kan baatamuu danda'u, kan bakkaa bakkatti sochoosuu dandeenyudha jennee ilaalle. Faallaanni boca irraa qabu boca hin argina malee baachuu hin dandeenyu. Foormii garuu qaqqabnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Tole, gara barannoo keenya isa guyyaa har'aatti yogguu seennu halluudha. Halluun maalidhaa akka jedhu bal'inaan ilaallaa jechuudha. Jechi halluu jedhu maqaa waliigalaa kan halluu maraaf dhaabbatudha yookiin bakka bu'ee jirudha jechuudha. Halluun bifoota adda addaa kan bakka bu'ee bakka tokkotti halluu jennee gabaabinaan waamuu dandeenya. Addunyaa keenya irratti gosa halluu hedduutu jira. Isaanis kallattii adda addaan uumamanii kan jiranidha. Argama halluuwwanii kan jedhu achi jalatti ilaalla. Argami halluuwwanii bakka lamatti qoodama: kan ifa aduu yookiin kan uumamaa fi kan nam-tolcheedha jechuudha. Kan uumamaa kan jennu kan uumamaan argamudha. Kan nam-tolchee jennu immoo harka namaadhaan waliin makamuudhaan miksicharii adda addaadhaan kan uumamudha. Isaanis bakka gurguddaa sadiitti qoodamu. Halluuwwan nam-tolchee sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa jedhamee bakka sadiitti qoodamaa jechuudha. Warri sadarkaa tokkoffaa kun halluu haadhoo yookiin halluu bu'uuraa kan jennudha. Warri sadarkaa lammaffaa kalarii yookiin bifoota halluu adda addaa kan of keessaa qabanidha. Warri halluu sadaffaa immoo halluuwwan adda addaa walitti makuudhaan kan nuti argannudha jechuudha. Ka jalqabaa halluu ifa aduu irraa argamu yogguu ilaallu, halluuwwan ifa aduu yookiin uumamaa kan jedhaman halluuwwan akkuma maqaa isaanii hubatamuu danda'uuti. Halluuwwan carallaa, xiyya ifaarraa kallattiin argaman, kan namni harkaan isaan walitti makee yookiin ida'ee hin arganne jechuudha. Kan maal hin goone? Kan namni walitti makee hin arganne jechuudha. Uumamumaan kan argaman, fakkeenyaaf barii obboroo yoo kaatan samii irratti bifa isin argitan, guyyaa samii irratti bifa isin argitaniif galgala samii irratti bifa isin argitan halluu adda addaa agarsiisa. Sun halluuwwan uumamaan jiran yookiin carallaadhaan uumaman kan uumamaatii jechuudha. Sadarkaa kanatti waa'ee halluuwwanii xiyya ifaa kanuma qofa yoo ilaaltan gahaadha. Garuu halluuwwan nam-tolchee jechuun kan namni wantoota naannoo isaatti argaman irraa walitti qabuudhaan tolche. Fakkeenyaaf baala biqilootaa irraa ta'uu danda'a, daraaraa adda addaa irraa ta'uu danda'a. Daraaraa biqilootaa jechuudha. Ija biqilootaa irraa ta'uu danda'a, hidda biqilootaa ta'uu danda'a, cilee yookiin kasala kan jennu daaraa abiddarraa, biyyee fi kan kana fakkaatan irraa maaltu uumamuu danda'a jechuudha. Nam-tolchee kan ta'e halluu nam-tolchee uumuu dandeenya jechuudha. Halluu nam-tolchee maalirraa uumna jenne? Baala biqilootaa akkasumas daraaraa biqilootaa, ija biqilootaa, hidda biqilootaa, cilee,
daraaraa, biyyee fi kan kana fakkaatan irraa uumuu dandeenya jechuudha halluuwwan. Halluuwwan namtolchee bakka sadiitti qoonna. Halluuwwan namtolchee kanneen amma jenne bakka sadiitti qoonna. Isaanis halluu sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa, sadarkaa sadaffaa jennee ilaaluu dandeenya. Halluun sadarkaa tokkoffaa maal jedhamu? Halluuwwan haadhoo yookiin bu'uuraa jedhamu. Halluuwwan haadhoo yookiin bu'uuraa jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Halluuwwan sadarkaa tokkoffaa. Isaanis bifa kana qabu. Diimaa, cuquliisa, akkasumas keelloo of irraa qabu jechuudha. Halluuwwan keelloo, diimaa, cuquliisa of irraa qabu jechuudha. Diimaa, keelloo, cuquliisa of irraa qabu jechuudha. Halluuwwan bu'uuraa yookiin halluuwwan sadarkaa tokkoffaa kan jennu kanneen kanadha jechuudha. Halluuwwan bu'uuraa kan kallattumaan wantoota uumamaan jiran irraa argamudha malee halluu akaakuu biroo walitti makuun kan argamu miti. Halluu bu'uuraa kan jennu walitti makaa tokkoyyuu kan hin qabne kan uumamaan argamudha jechuudha. Garuu halluuwwan bu'uuraa kana haala adda addaatiin walitti makuun bifa isaa argachuun ni danda'ama jedha. Inni kun immoo halluu sadarkaa lammaffaatti nu ceesisaa jechuudha. Halluuwwan sadarkaa lammaffaa halluuwwan bu'uuraa lamaan isaanii dabareedhaan hanga wal qixaa ta'een yoo walitti makaman halluu argamudha. Fakkeenyaaf halluu bifa isa tokko parsantii 50, halluu isa tokko parsantii 50 yoo walitti makne bifa nuti argannu bifa lamaan isaanii irraa adda ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf burtukaana, magariisa, dhiilgee fudhachuu dandeenya. Bifoota kana fudhachuu dandeenya jechuudha. Warreen kun halluu sadarkaa lammaffaa agarsiisu yookiin halluu sadarkaa lammaffaadha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Asitti akkaataa argama halluuwwan sadarkaa lammaffaa agarsiisuudhaaf diimaadhaa fi keelloo yoo walitti makne burtukaana arganna. Diimaadhaaf cuquliisa yoo walitti makne dhiilgee yookiin vaayoleetii arganna. Keelloodhaaf cuquliisa yoo walitti makne magariisa arganna. Bifoota adda addaa yoo walitti makne isa kana parsantii 50, isa kana parsantii 50 yoo walitti makne burtukaana kan argannu yoo ta'u, diimaa parsantii 50 fi cuquliisa parsantii 50 dhiilgee arganna. Keelloo parsantii 50 fi cuquliisa parsantii 50 magariisa arganna jechuudha. Kun halluu sadarkaa lammaffaa akkaataa ittiin argannudha. Halluu sadarkaa sadaffaa kan jennu halluu bu'uuraa tokkoo fi halluu sadarkaa lammaffaa tokko dabareen wal qixa ta'een yeroo walitti makaman. Halluu sadarkaa tokkoffaa yookiin immoo warri bu'uuraa kan nuti jennu diimaa, keelloo fi cuquliisadha. Maalin jedhee halluu sadarkaa tokkoffaa kan jennu diimaa, keelloo fi cuquliisadha. Kanneen kana kan warra sadarkaa sadaffaa lammaffaa wajjin walitti makna. Warra kana wajjin yoo walitti maknu warra sadarkaa tokkoffaa amma ilaalle kan sadarkaa sadaffaa argannaa jechuudha. Kan sadarkaa sadaffaa kana argan diimaa, burtukaana, diimaa, dhiilgee, keelloo, burtukaana, keelloo, magariisa. Bifoota kana yoo walitti makne kalarii addaa yookiin halluu adda ta'e argannaa jechuudha. Diimaaf dhiilgeen diimaa dhiilgee, diimaaf burtukaana bifa kanaan yoo walitti maknedha jechuudha. Kan bifa haaraa ta'e argamu. Inni shanaffaan caacculee og-artii keessaa ilaallu kan jalqaba ilaallee sarara, boca, foormii fi halluu yogguu ta'u, kan itti aanu kan shanaffaan bakkadha. Bakki maalidha? Bakki caacculee og-argaa keessaa isa tokkodha. Caacculee og-argaa keessaa isa kamidha? Isa tokkodha. Haala safarrii fi wal irraa fageenya wantoota hojjetaman gidduu jirudha.
Fakkeenyaaf as bukkeetti boca kana yoo hojjenne as bukkeetti boca kana yoo hojjenne fageenyi garaagarummaa fageenya kanaa fi kana gidduu jiru maal jedhama? Bakka jennaa jechuudha. Bakka walirraa fageenya wantoota bakka inni kun taa'ee jiruu fi bakka inni kun taa'ee jiru garaagarummaa agarsiisudha jechuudha. Gadi fageenya kan qabuu fi gadi fageenya kan hin qabne ta'ee mul'achuu ni danda'a. Akkasumas bal'ina naannawaa bocawwanii foormiiwwanii gidduu jirudha jechuudha. Bal'ina garaagarummaa wantoota gidduu jiru jechuudha bakka ka jennu. Ka ja'affaa sookkisadha. Akaakuuwwan caacculee ogartii keessaa inni ja'affaan sookkisadha. Sookkisa jechuun jajjabaachuu fi lallaafuu jechuudha. Qaamonni sookkisa jechuun gabaabumatti jajjabaachuu fi lallaafuu qaamolee wantootaa jechuudha. Jajjabaachuuf lallaafuu qaamolee maalii? Wantootaa. Argama sookkisaa. Argamni sookkisaa eessatti? Sookkisa wantoota adda baafachuun kan danda'amu ijaan ilaaluu fi harkaan qaqqabuuni. Wantoota sookkisa ta'an kan arguu dandeenyu ijaan ilaaluu yookiin qaqqabuun ta'uu danda'a jechuudha. Argamni isaa immoo argamni isaa immoo uumamaaniif karaa nam-tolcheedha jechuudha. Sookkisni namaan uumamuu danda'a, uumamaanis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf sookkisa bifa lamaan adda baafnee ilaaluu dandeenya. Inni kunis sookkisa ija qofaan ilaaluun adda baafannuu fi sookkisa ijaan ilaaluun adda baafannu akka kanaa suura irratti argitan jechuudha. Sookkisa qaamolee wantoota qaama walqixaa ta'an ijaan qofa ilaaluun adda baafannudha. Sarara, vaaliyuu, boca, halluu fi kan kana fakkaatan ilaaluun kanneen adda baafannudha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti sararawwan adda addaa arguu dandeessu, bocoota adda addaa arguu dandeessu. Inni kun sookkisa ijaan ilaaluun adda baafachuu dandeenyu, ija qofaan ilaaluun tuttuquu hin dandeenyu jechuudha. Sookkisi inni lammaffaa ijaan ilaalamee harkaan tuttuqamees kan adda ba'udha. Sookkisa gosa lama jira, kan harkaan tuqamuuf kan hin tuqamne jennee inni lammaffaan kan harkaan qaqqabuuf ilaaluu dandeenyudha jechuudha. Sookkisa qaamolee wantoota qaama jajjaboo qaban kanneen ijatti mul'atan akkasumas harkaan tuttuqamanii adda baafachuun kan danda'amudha. Fakkeenyaaf dhagaa, jirma, muka boca qabu taanaan qaqqabnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf kun mukadha, boca qaba, bifawwan adda addaatu irra jira, bocawwan adda addaa, foormiiwwan adda addaatu irra jira. Tuttuqnee ilaaluu dandeenya. Dhagaa cabee lafa jiru ilaaluu dandeenya. Boca adda addaa qabaachuu danda'a. Kanaafuu isaan kun bocoota gosa sookkisaa ijaan ilaallee harkaanis tuttuquu dandeenyudha jechuudha. Bocawwan kana fakkeenyaaf sookkisatti fudhachuu dandeenya. Bifa rifeensa mataa fakkaatu, bifa daantalii yookiin uwwisaawwan adda addaa fakkaatu, bifa wantoota xixiqqoo caccabanii jiran fakkaatutu jiru jechuudha. Inni torbaffaa fi inni xumuraa caacculee oga-aartii keessaa arginu vaaliyuu iskeeliidha. Vaaliyuu iskeeliin qaama isfeerii irratti argamudha. Vaaliyuun qaama isfeerii irratti argamudha. Vaaliyuu jechuun hojii ogargaa yookiin wixinee hojjetamu. Hojii ogargaa yookiin wixinee hojjetamu keessatti kan ifummaa, dimimsummaa fi dukkanummaa waan tokko agarsiisudha. Maal agarsiisa? Ifummaa, dimimsummaa fi dukkanummaa waan tokko kan agarsiisu jechuudha. Vaaliyuu iskeeliin garuu addeenyummaa irraa gara gurraachummaa yookiin gurraachummaa irraa gara addeenyummaa halluu tokkoo kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf halkan biiftuun yogguu isheen baatu argitaniitu ta'a. Bifa adii agarsiisa. Karaa tokkoon immoo bifa gurraacha agarsiisa. Iskeelii vaaliyuu iskeelii jennee sana fudhachuu dandeenya. Kunis ogummaa dibaa halluu keessatti kan addaachaa adeemu yookiin gurraachaa adeemudha. Kana bifa suuraatiin yoo ibsinu haala kanaan ilaaluu dandeenya. Karaa kana bifa adii qaba. Karaa booddee kanarra garuu bifa gaadidduu dimimsaa'aa ta'e yookiin immoo gurraachaa ta'e nu agarsiisa jechuudha haala kanaan. Inni kun vaaliyuu iskeelii kan jennudha jechuudha. Gurraacha dukkanaa gara adiitti ifaatti jijjiiramaa deema. Fakkii kanarra akka argatan gurraachadha. Fooyya'aa dhufeetu
adiitti ba'ee jechuudha. Asitti adii irraa ka'ee gara kamitti deeme? Gara gurraachaatti dukkanaa'aa deeme jechuudha. Walumaa galatti hojii ogargaa tokko raawwachuufis ta'e wanti hojjetame hiika akka qabaatu taasisan maal? Caaccuuleedha. Kanaaf hojii kana milkeessuuf akaakuu fi amala caaccuulee ogartiiwwanii beekuun dirqamadha jechuudha. Bifa bocnu tokko waan hojjennu fakkii hojjennu tokko osoo hin eegaliin dura caaccuulee ogartii kanneen beekuun nurra jira jechuudha.